madaa Oromoo tuttuttanii laal yaada dhaabbataa yoo qabaatte yaada kee qofa fidi gabatti gurguradhu malee waan Oromoon ittiin booyu wayii fidanii Oromoo boochisaa san jalatti yaada ofii dirqamaan namarratti fe'uun sirriidhaa miti. Kanaaf ittiin saalfannu ilma Oromoo waan ta'eef taakkalaan kaleessa Oromottuu balleessu isarra gaarii ilaalcha gaarii isaa olii ilaalcha Oromummaa tokkummaa waan qabnuuf isa wajjin dhaabanne. Sun sana achitti liqimsa abbaan barbaadan. Inni lammataa immoo maqaa yoo isa walirra buusuun baate. Maaliif raachuun dhiyoo kana waa jedhee ture. Warri Oromoodhaa miti ati jedhaman baay'inaan Oromoo caalanii jiranii jedhe. Maaliif? Kana jechuun Oromoon nama wayyoo waa jedhe biltsiginnaa. Maali jedhanii maqaa walitti darban. Taakkalaa Uumaati sagalee taate jechuun ilma Oromooti maariif sareen marsitee itti dutti isin sareedha. Saree waan taataniif mana nyaataa bakka namni dhaqutti laal sareen mana nyaataa jiraattee mana fincaanii jiraattee bakka feete yoo sitti dhufte sitti dutti. Ilmaan Minilikillee saree sani maaliif isaa mana nyaataa jiru isaa buna dhuguuf deemu nyaata isaa irraa dhuftee itti duttee nyaata isaa sana achi gadhiisee biraa deemeef jechaadha. Kanaaf saree afaan saree galuu yoo itti himan Oromoo qulqulluu maaltu aarsa? Kan dubbataa jirru waa'ee namaa osoo hin taane waa'ee sareeti. Saree sarummaa isii itti baa jirra. Oromoo mee maaltu aarsa maaltu boochisa? Kanaaf si jammar kaleessa wanti inxuroxoosii qilee kana hunda keessa nu buuse siyaasa gowwaa jibbiinsa qofa qabannee deemuun waan nun baasneef biyyaas siyaasa kennallee fooyyessuun gaariidha. Bakka namni gaarii hojjete gaarii jedha abbaa fedhe waan ta'e haa ta'u. Namni isinitti haa gammaduuf osoo hin taane waan itti amantan hojjedha. Yoo aarsaa fedhellee isin kafalchiise anamma Taakkalaa Uumaa ilma Oromooti maaf itti duutan jedhee naftanyaa arrabsuun kiyya qilee na buusallee taana wallaahi warabbal qaaba maqaa rabbii tokkichaatiin kakadha bu'uuf qophiidha. Warri an qabsaa'aa ofiin jedhu ati biltsiginnallee naan jedhe tanaan I don't care. Inni jedheetii miti qabsoo sanillee inni naaf filateetii miti karaa san kadeemaa ture ofii kiyyaa barbaadeeti. Kanaaf rabbi sodaadha. Siyaasa kennallee haa ammayyeessinu sammuu kee gaariidha. Yaada namaan faallaa wayii qabannee Oromoo kana boochisuuf osoo hin taane yeroo tokko yaada sirrii qabannee Oromoo kana qajeelchuuf Oromoo kofalchiisuuf illee osoo yaallee jira. Galatooma. Takka dubbadhee sirra buumaa keenis. Ayyee dubbadhu ayyee. Garuu Oromoon hedduu fakkeenyaaf akkuma amma isinis jettan ilaalcha yoo fakkeenyaaf biltsiginnaa deeggara ta'e ilaalcha biltsiginnaa sanirraa maayinaaniin akka diinaatti nama laala kaan ammoo yoo abaa'oo deeggara ta'e abaa'oo sanirraa yeroo maayixetti akka diinaatti silaala ka ofee koo deeggarus akkas jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubadha garaagarummaa waan jedhamu hubadha. Amma ani akka nama tokkootti reefus dubbadhee takka dubbadheetiin gadi bu'a. Fakkeenyaaf waa'ee Taakkalaa Uumaa kanarratti naftanyaan akkasitti waan duultu ka jiru irratti hanga nama jalqaba dhugaa dubbachuuf viidiyoo caffee raamsiin argee sila amma namatu hedduu malee caffee gaafii gaafachuu fedha ture. Taakkalaa Uumaa akkuma nama tokkootti biyya san bulchee jira. Oromoos Amaaras waan gammachiisus waan aarsus hojjeteeti jira. Har'an tana yeroo inni waa shangitan dhaqutti jarri keessatti Oromummaadhaaf jibbuun walumaa galatti jarri Taakkalaa Uumaa caaltuu caalaa waan jedhamu ni jibban. Kuni waan har'a godhatanii miti. Jiruma isaanii irraa jibbaa irratti akka waan gartee rabbiin isaan uumeeti dhiifamallee kaa. Tahee garuu Taakkalaan qondaala biyya saniiti. Qondaala biyya sanii ammoo akkanatti irratti bahanii itti iyyuun karaa gubbatti hoteela teessuma dhorguun nyaatarraa kaasuun buna shaayii dhuguu obaasuun kuni Taakkalaa irratti hin eegallee fakkeenyaaf akkuma biltsiginnaa kana nama 4-5 akkas ni ga'a. Eenyu ministeera faayinaansii kana fa'aa Ahmad Shidee fa'aa dhiyooma sana fakkeenyaaf Ameerikuma keessatti maal akka godhan yaadadha. Eenyu namicha kaanis wanni akkana kun ni jira tasi mootummoota diktaatara gartee dimokiraasittiin amanneefis gorsa ta'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo biyya keessatti afaan si cuqaasu yookiin ammoo waan hamtuu tokko dalagee yeroo ala bahetti biyya keessa dubbachuun qeequun waa'ee isaa hamtuu isaa dubbachuun hin danda'amu waan ta'eef yeroo gara biyya namaa biyya dimokiraasii yeroo dhaqetti achitti itti wacuun iyyuun akka gartee fuulduraaf dimokiraasii baran barsiisa. Warra biyya bulchaa jiran kana achi bal'ifnee yoo yaannedha. Nama akkachaa jiru kun tarii nama hedduudhaaf ta'uu dhabuu danda'a. Nama hedduu gammachiisuu dhabuu danda'a. Nama gammachiisuuf yaada ankaniin dubbachaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf caffeen fa'aa biyya dimokiraasii biyya guddatte keessa jira. Haa ta'uuti namni yeroo biyya dimokiraasii jiraate lamma namni keenya akkaatuma biyya keenya sanitti as deebi'eeti haasa. Amma akka mootummoota Ameerikaatitti namni haga Tiraampi fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti nama waccisiisan jiru. Maaliif wantoota inni hojjetuun waan mootummoota Ameerikaa irratti hin baramin waan inni hojjetuuf hedduu nama waccisiisa jechuudha.
Sanii fi mootummoota gartee Itoophiyaa bulchaa jiran amma takkala qofa dubbataan jiran qondaalota gartee fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bulchan ka Oromoos amma nuti illee fakkeenyaaf gaafa taraate na gaafa wayyaaneen bulchitu akkasumatti hoteela keessatti buna shaayii isa dhorginee bakka inni jirutti jala seentee ijoolleen Oromoo akkasitti wayyaanee harkaa dokumentii isaanii facaasaa turte jechuudha. Tokko kana kan jiru kan biraa ka gara Oromummaadhaa jiru kana gaafa jarri jalqaba gara aangootti dhufan paartiin badhaadhinaa Oromoon dursee hayyoonni Oromoodhaa boca keenya kanaami hayyoonni gurguddaan dursanii himaniif jara kana waliin fiixa bahuu hin dandeessanii jarri kuni fedhii isaanii guutuu hin dandeessanii jara jalan deeminaa jiroo jedhamuun xabbaabummaa dhibbummaa gantummaadhaa gootummaadha jedhaniiti jara gammachiisuudhaa fi waannaa siidaa Minilikii Haayile Sillaasee masaraa keessaa gaa tolchaniif jechuudha. Fakkeenyaaf akka paartii badhaadhinaatti jechuu kiyya. Warri takkanaa wal qabsiiseefis kan bulchiinsa kana keessa ture innis waan ta'eefidha. Kanaafi jarri irraa gorfamuu qaban. Oromoon amma fakkeenyaaf ilaalcha yoo nama tokko itti aara Oromummaa irraa mulqanii fi yoo jaalatan Oromummaa irra kan tokko waan akkasiifaa qabna beekamu. Fakkeenyaaf amma Abiyyi Oromoo miti. Takkanaa yookiin akkas Oromoo miti. Shimallis Oromoo miti. Taayyeen Oromoo miti waan jedhamu tokko. Taayyeen Gurraacha Oromoo akkas faa ka jirutu jira amma nu keessa girrisaa keessa akkana jedhu faadhatu jira jechuudha. Kanaafi osoo san hin taane nama tokko ilaalchaan yaada isaatiin deeggaruudha. Oromummaa jettee yoo Oromummaa fakkeenyaaf Oromoon suni caaraa tahee takkala uumaa tahee yookiin ammoo abduu tahee booda garuu nama tokko ilaalcha isaatiin gocha isaatiin kan deeggaramus kan gartee balaaleffatamullee san irratti osoo xiyyeeffannee san barree gaariidha. Garuu ta'ee ammoo takkala irratti maali wanni isaan godhan sun waan haara'ii waan Oromoo ta'eef godhammoo akkuma qondaalota Itoophiyaa irratti waan baramaa ta'e gaafa dargis gaafa yaadigis gaafa amma badhaadhinaa kanas waan baramaa ta'e wahii godhame moo kophaa waan gartee takkala ofarratti godhame kan jirus ija banannee laaluu qabna. Akkanumatti gigiisine yoo Oromummaa jennesi gowwaa taana. Akkanumatti yoo callisnee sababa malee nama deeggarre sababa malee yoo nama qeenellee jechuudha. Kanaafi jechi kiyya kun namoota hedduu dallansiisuu namoota hedduudhaaf galuu dhabuu namoota hedduuf ta'uu dhabuu danda'a. Yeroo kana jawaan nama abaa'oo deeggaru gammachiisuuf yookiin nama oofee koo nama bilisiginaa gammachiisuuf rifachiisuuf yaada kiyya kanneen dubbataa jiru walitti ilaalee akkaataa Ahmad Shidee baatii lama geenne haga fakkeenyaaf akka takkalaa kana ta'e jechuudha. Eenyu yirga waan ta'eef akkasitti fudhachuu qabna Oromummaa fi bulchiinsa ilaalchaa fi Oromummaa ilaalchaa fi Amaarummaa ilaalchaa fi Tigrummaa waan jedhamu addaan baaftee hubatuu danda'uu qabna. Qeequudhaafis deeggaruudhaaf illee jechuu barbaadeeti. Nama biraa galchi gadiin bu'aan. Gaafii isiniifin deebisa jira okey callisuunis gaafiin qabachaa jechaa jira hayyeetti hubi. Ani wanta ani dubbachuu barbaadu baay'ee isaa abduun dubbateera abduu guddaa isaa galatoomii garuu immoo ati dubbattee dheendhiisuu caffee waan hin gaafachuu barbaadu poolitikaa Oromiyaa bakka sadiitti hirtee nutti himteerta diina Oromoos bakka lamatti oduu qooddee nutti himtee natti tola. Diinni Oromoo tokko qofaa miti diina seenaa qabna diina seenaatiin ala immoo diina ofirratti ta'a. Oromoon annatti qe'eesaatirratti haati oduu ija ishiitiin laaltu ilmi ishii kan ajjeefamaa jiru qaama hidhatee mootummaatiin miti. Lammaffaa Oromoon har'a mana isaatii baqatee bosona kan jiraachaa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru kana dheeffeeti. Diinni kun diina seenaatii miti. Sadaffaa Oromoon takka takkaan eenyummaa isaa mul'isuudhaaf ofitti boonee argitaniirtu bara. Amma isin Oromoodha ittiin dubbannu jettan malee irreechuma irratti illee alaabaa Oromoo qabatee akka hin seenne ilmi Oromoo kan dhiitamaa ture eenyuun? Kanuma bara kana kanuma amma haa ta'u ilmaan Oromoodhaa dhiigaan Oromoo waan ta'aniif Oromootu isaan gaafachuu qaba. Okay. Oromoon garuu kanaan dura seenaa isaarratti dalagamedha. Oromoo ta'ee eenyu gaafatee beeka seenaadhaan. Meenatti kaffealoon ennaa miilli isaa maakalawiitti muramu. Ajajaa maakalawii kan ture Oromoodha. Itti diina keenyatti quba qabaachaa kan keenya ta'e immoo isaaf haguugaa ittiin waa'ee takkala kaastan taanaan ani gaafii muraasa akka na gaafattanan barbaada. Maaliif isaaf warra dhaabbatan gaafachuu barbaada? Tokkoffaa siidaan warqiidhaan Hacaaluuf dhaabbatame jedhamee sun eessa ga'e? Gaafii kiyyenna jalqabaati. Lammaffaa reeffi Hacaaluu Finfinneetti kabajaan akka hin gaggeeffamne bilbila Galaanaa Gaarumsaa wajjin godhe Galaanaa Gaarumsaan interview godheera. Maaliif haasaa san taasise erga Oromoo ta'e? Wanti beekuu qabdan diina wajjin ta'ee ani isinitti agarsiisuu danda'a. Baasee Facebook irraa baasee isinitti agarsiisuu danda'a. Waraana bilisummaa Oromoo farrajee arrabsiise kan arrabsaa ture isa.
Isaaniin inni Oromoodha isaan jedhee dhiiseera. Har'atti inni Oromoodha kan jedhamu. Oromummaa isaatii miti kan qeeqotti jiru. Garuu badii raawwateera taanaan inni dubban. Alagaan itti dubbachuun qabu hoo ta'e immoo alagaan akka itti dubbate qaba. Oromoo hoo ta'e nama isaati miti saree isaa hoo dubbatan fuuldura dhaaban. Saree isaati miti muka isaa baala isaa hoo itti dubbatan. Hin ta'u taanaan garuu immoo walitti likkii himna. Ergasuu kaa'e diinni Oromoo eenyu? Taayyeenis Oromoodha, Shimallisees Oromoodha, Abiyyiis Oromoodha. Ilmaa Mardaasaanis Oromoodha. Biraanuu Juulaanis Oromoodha. Garuu duuti ilmaan Oromoo hin dhaabbanne. Godaaniinsi ilmaan Oromoo hin dhaabbanne. Eenyu diinni Oromoo? Dirooniidhaan ilmaan Oromoo kan ficcisiisaa jiru eenyu? Haati odoo argitu marfata irratti ilmi ishee rasaasan kan waxalamee du'e eenyuun? Ilmaan Oromoo mana hidhaati ba'anii rashanamanii reeffa isaanii kan waraabessi nyaataa jiru eenyuun? Walitti himna taanaan walitti himna taanaanis walitti himna. Gaafachuuf deebii barbaadaa miti. Gaafii nu gaafachuu jirtan namoota asirra jiraniif. No, si gaafachuutti hin jiru. No. Walumaa galatti wanti ati dubbachuu jirtu gaafiif keessaa qaba. Lakki Lakki diinni Oromoodhaa eenyuuti nutti beenu tamasi jira tiyaatu furis. Seetti muti jira. Diinni Oromoon diina lama qaba siin jechuutti jira. Diina seenaa qaba. Seenaadhaan jaarraa tokko folakkaadhaa diina kan ta'e diina tokko qaba. Lammaffaa immoo sirna keessa sirna diina qaba. Sirna akka sirnaatitti diina keenya. Saniif haga har'aatitti gabrummaa jala kan jiru. Noo gabrummaa jala hin jirru bilisoomnee irra hojjetan nutti hima. Nuti garuu gabrummaa keessa akka jirrutti beekna. Saniif falmachuutti jira. Saniif eenyummaan keenya har'atti burraayyuu odoo deemte waraqaa eenyummaan kee ilaalamee Wallaggaa hoo jedhamte kan hidhaatti gurramaa jirtu. Manneen hidhaa hafanii manneen barnoomsaa mana hidhaa kan ta'anii jiran sirna kana keessatti. Garuu akka Oromootitti itti dubbatee akka Oromootitti itti dubbannaan isa cinaa dhaabbachuu qabna hoo kan jettan ta'e isinitti meera. Nama keenyaa miti muka keenyatti hoo dubbatan bira dhaabban. Caffee gaaffii isaa akka deebiftu abdiin sirraa qaba. Hin ta'u taanaan garuu walii dhoksinee hojii hojjannee irra badiis balleessinee irra hoo ta'e Oromoon aangoorra ture kamiyyuu badii balleesseef kan gaafatame natti hima natti agarsiisa. Muktaar immoo eenyumee kan seeraan gaafatame. Kanin jechuu barbaada. Hoo nama seensisuu barbaade maakii seensisnaan bu'aa taa'inaan jennaanis nan ta'a. Baay'inaa agarra deebii kan kee argatutti hin baay'inni koo yaada kan kee yaada gaarii dhalle gaaffiillee of keessaa qabu waan ta'eef. Dubbadhu caffee. Obboleen kiyya laal amma waldima isaadhaan jiru. Diinni Oromoodhaa, diinni dhaabbataan, diinni yeroodhaa eenyu akka gaarii beeknaa. Akka mootummaan kun uummata Oromoodhaa miidhaa jirus har'a waliin barsiifnu akka uummata Oromoodhaa dirooniin dhawaa jiru, meeshaa gurguddaan dhawaa jiru, manarra gubaa jiru ni beekna. Wanni reemtana bakka sadiitti haalaallu isiniin jeef Oromolleen siyaasaadhaaf fuuldura dhaabbateeti wal dhawaadhaa jira. Oromollee wal mormaa jira. Oromollee wal miidhaa jira. Garuu miidhaa Oromoo miituu fi miidhaa alagaan Oromoo miitu adda baafnee haalaallu waan jiru. Maa mormitan maal qabsoon teessan kaayonsiidhaa maali? Oromummaa tan mul'isuudhaami? Akka Oromoon hiree fi murteeffattuumi? Oromummaan mootee laliftu. Akka Oromoon biyya irratti abbaa taatee kabajaa qabaattu qabsoo malee nam tokkodhaa fi miti. Marroon achi taa'ee, Abiyyi achi taa'ee, Joowwan achi taa'ee falmaan Oromootti dhufte itti fufte. Falmaan Oromoo dhufte. Wanni Oromoo dhufe waan ija keenya dhufe gamtaanis dura dhaabbachuu qabna. Kanaaf deeggarda sodoolessi maali baabbaasota Oromoodhaa afaan keenyaan wal barsiisuu jedhu maa deeggarra. Maa cinaa dhaabbanne. Bar Ortodoksiin amantii keenyaa miti. Amantii obboleeyyan keenyaati. Mirga fiirkatee Oromoon Islaamaa pheenxeedhaa haatee wajjin dhaabbanne. Maa wajjin dhaabbanne amantii san qabaanneetii miti. Waan obboleeyyan keenya kamiidhamaa turan amantii fi afaan fiitiin barachuu waan jiruufi haanee wajjin dhaabbanne. Har'aas warra oppidoodhaa kaasbee alagaan fuula tuftee xiqqeessu kana wanni wajjin dhaabbannuuf maqaa Oromoodhaa kanaatu wajjin nu dhaaba. Oromummaadhaatu arrabsame. Oromummaadhaatu salphate.
oromummaadhaan gabbe jarri kun eega oromummaadhaan nu jibbe nuti yoo oromummaadhaan maaliif tokkoomnee duran dhaabbanne rakkoo teenya hulaa cufannee afaan oromootiin akka mana makki goorfatte afaan oromootiin wal gubbaa deemnu rakkina qabnu haa dubbannu afaan oromootiin garuu afaan alagaa ta'e keessa dhaabbadhee inkwaan sirna baachuu ta'ee leebaanoon jaani akka jechuu qaba jechuu hin qabu kuni dhaabbii siyaasaa qabdu si jirsisoo haa murteessaa dhaabiti yoo gartee si fakkaatti namni short memory guu qabdan hogguun fageessanii yaanne jecha namaat kooteeti caffeen badhaadhinaa caffeen maarree yoo jecha gaarii dubbadhe maasii boru fuutee caffeen sabboonaadhaa inumaa qabsaa akka caffeen jiru jettudha namni keenya waan kana keessaa guddadhaa ol ka'aa keessaa waan xiqqoodhaan gammannee waan xiqqoon jechuu kana amaaraa wajjin dhaabbannee du'eetiin bada malee oromootti dhagaa hin darbu oromoo wajjin dhaabbateetiin amaara dhagaa darbu kana qabadhaa oromoodhaa wajjin dhaabbateetiin tigre dhagaa darbu malee tigre wajjin dhaabbannee oromootti dhagaa hin darbu an misteekiin hangammaa godha ta'ee itti gaddu uummata tigraa wajjin dhaabbannee selfii boo sheenaadhaan qaba diina oromoo qoqoraa ture wajjin dhaabbannee maaliif short term political game kenya fi kas gori gasan short term political game me diina gamtaadhaa qabnaa yeroodhaaf nu gargaara garuu saree nu qaleetu nu biraa deeme warri TPLF laal alagaadhaa wajjin dhaabbachuun kan raabadha sheenaan an qabu sheenaan hamtuun an qabu guyyaan tokkichaan tigreebe selfii be tigreedhaa wajjin san sheenaadhaan qaba arraan tana mee tigreen eessi jirti OLF eessi jira arra wajjin jiranii دلتما يراركن وجين انجفنه جرو كل سافون كوجني نيفر ألغان ألغوم حماتوس كيتو كيت لمتا قبسو كيرونا أما تشاول دامني غوني خيستي أكغارتين كيسبيخا أوديسا ور خيسانو خناتو ورمو أو فيديو داكتي بلف إرغتشاتو تيتو أتشي خيسا ور ديغل مما داكب ور لالا المدام توتو أوديسا تشيتي خيسانو باسي تشيتين انجفنو كيرونا كيسا أسباتي خلنا أماني أنا كيسبيخا تشيتين انجفنو كيرونا ورين برغدان أو فيديو دا خرا بلاري في جوكوني كيسا تانيتي أوديسا هيدا TPLF ترو إسانتو خيسر رانو خنا داتور إسانتو خيسر رانو كنا ما داتور إسانتو خيسر را شناچ دردبا شناچ جبا TPLF تبدو إسانو خير ما دي أورومو دعا أورومو دلعاني فيس ومني على مخنيس جولي على تكون إيجاخيا كامخيا جولين تون كابسو أنا بقول جرتي وانين بيخيون كيساتي ميو جريتي أوديسا كيسانو دبرسارات رانانجا Prime Ministerin biyya hugguhaaso aangoonni olaanti lafugaaso maddii ta'anii sirkiidhaan waraabanii nu ergan takkatti dalagaa ture jechuudha. Jara keenya waan goone fama afaan kee dammaanaa qabuti asirratti odoo sirreeffamni godhamee jechuun barbaada. Injifannoon لكن سبيسين بودا سبيسا لا وانين بيخ وانين أنقولها تري خوادي سيبخوني وانين دقيقة وانين أنقولها تري وانين أنكيس خلنا سيم جري كله ورا أنقول نما تري سيم جري كله وانين دقيقة ودو ختام رد بسير وخاني ساسوس سيبان أنجرو سو واني ركني نو تورمون كم نمالي ميتة بيكيج ركني رمون كم وان أركنني فيه وان أركتين أدام بافني أبينو وان أركن تنركنني إني فنو خينان خنركنني أما تنان نوافيه أبينو لما تعماسي قودة وليف كاو هابرو مكي أورمو دا تيكتو قبتي واي أورمو لردي بواسي بوفت خان قودة قبديجي قودة خاو فين كب أتلي قودة سي خاو نكب أورمو قودة ولي خاو برو وان أركت جبي فتشو بيخو تهفتي فالدبافتي ترانا بتران قوتنا بيخو رقبنا أكرمتي قردو لادان إجبال لان سمم بوكم أميون فهم لا يرجون سنقرتي أكرور كانتاري وان غونو ترتيب غونو قبل even امتهم او بيديو خما بدايا خناو اتفيدمو ماندن دين اورمون انا غوني سمو خينا كايرو اندا اورمو تنا غافا امارات اورمو دم فتي اورمو ترغي اورمو دا فيتاتوري مليك رايغلي لا غافا درغيداتيس انغوني ورالا غرغدو اورمو ففردان اورمو دا داوادا تور اورمو دان داوادا تور غافا TPLFs ورا غرا باسه غرا ديبه ديمو خنو ترغيتي باديا كيسو لا تجددوني اينو سبونا اينو جيفنا كينيا غداتور سنما خينيا خان الغان افان سام بين ارغتو خنا نوتي
Mali if it tikabu wallalin, this is my question always. When you gafin to nuti will to fanna will derbina will murra habaledan will jikoin Mali fi nama khinya khan alagan afan sam beyni udufte qotebula badiya khiza irgatti qotebula khini to qote khari ajefti خير رجفتي نوتي مالي جلا خينيا خنا أفان سبين عدا سبين مالي كابتشو دردنو بيكي قافي خنا بقافة دايرون داوي والتفجو خي صحابانو والروان غاري دلقى كريتا هنو في أرمان ترفيتي خيستي وان أدا جوته هدو appreciating وان تاكلام قد آداتو جولي تيني جولي حرب جيداتا سمفين قلتي أنا سمفين يابا جانتاي أما جام برضو أجتاي تكا أيدي أركتشورا في هادين بيهو قافان بيدك تاكلان أمانا كنتيبا نتول والله جولي هرقيا تشيخيش دلقتو هندي سيدا أيدي في النكبت هندي سيدا أيدي في النكبت جولي نرسيدا تشيخيش درتو أيدي في النكبت كوني وان دندو إيبا قبا جرتو جي أورمو داف قد إجرا أورمو أتشيخيش بايتشون هدوماتشون سبب بين إساخانا لما دا في النكيش أرى منا بروم سواقو قوتو جرا mana barum sejarah abba gada jiro breki mana barum setadasa birru da jiro finfinne an rola ka kaisa alaganu gu khadagarte ijatiga wani dina khenya gaddi sisa nuti nu gammaci su daga tanawangari da go tanadaric takala tanawangari da go tanammo nu go jinne addam bafne ittihimu da qabna when they do good we have to appreciate when they do bad we have to oppose سياسان بالشاتور أقدم تملي هيدا بافنيتهما لكي وني قارين إسان قدن هندنو هرامي تنتي نورت هرامي وجن هاي خلوه اسمر جرخين there's not going to be that big change خلنا نيجينا أمتها واسا قد آخنا تاجلو غيستي خلنا البيفري وان قاربوسي فياده يجون تن عاداتين ناس فيادهين عاداتين أنا وننجي nothing personal فياتا والفدا. Okay. أني غافي كيال أمت عندي بسنة جافين كانن أنا غافي جافتة أرومون أمت بليسومي رامو قبرما كيسا جرا غافي جدو سني كاسيرا ماليف غافي كان خودي بسنة غافي هند خوكين غافي باي وف جلك أبوان تيف. فيادي أرومون إم بليسوم ده أرومون غروان أركتك أبا وانا خيف كبا. دقي فدو ونمان دبتيو خنا أورومون هم بلسوم غرو خلي غافك أبسو إيغلو أبسون أنغارس تشوري أبسو أبان كيتوري إيغل مثلا غافة إيغلو أورومون لا أبو خلاص فينيش أبلسوي نغافة تيمي بكا خلي تريفي بكا الرجل روخانه قول علي أورومون كايو باتيفسن أنا كايوتي الرجالة مركنيستي جرت أركتي جرت still كابسون إتجرت أورومون هم بلسومني وان بايفسن ميرجان هنجل قوتون أركن قرو واحد دو أركن نجر بخي واحد دو أركن نجر في النهاية أفان أوروموداتين برجو أوروميا دانغابيخو أربي تدين أفان أوروموتين كنمو خوني خمبر وان قاريدا خمبر وان أركنني دربر غافة أباون أبتك أبسوي قلن بر مكا أمارا بافتيتي سكولة سنتا بسوي مكا أمارا بافتي لبودا أفان أورومو دبچو قامفتي مكا أمارا مقافتي سكولة سنتي graduate قوت أرى چالا بداسا جيتي چيدي أفان أورومو لا تندلقادا جرا غراغرو ما ملكي خيجي كسي لالا ملكي خيجي كسي مدالا بكر راخاني في بكر تجرو خدا ملكي سا مدالا دا maybe you guys are young generation. One is one single sir. Ati karaa saniin naayibsiteerta ani immoo karaa biraatiin kanan si ibsu maalidha har'atti gaafiin ilmaan Oromoo afaan ofiitiin barachuudhaan caala lubbuun jiraachuudha har'atti qotee bulaa Oromoo karaa nagaa ta'eetiin mana isaatii bahee firii isaa qotee galfachuudha har'atti dachiin Oromiyaa garuu dachee waraanaati Wallagga buutu Gujii buutu Shawaa buutu Salaalee buutu waraanatu waggeeffamutti jira barnoota miti ati barnoota Finfinnee keessatti muti jirta ani garuu ilmaan Oromoo jireef Khalifa yeroo tokko dubbadhu jechuun dhiifama obboleessa kiyya itti deebitee carraasumaaf kan naammallee
الدبّر أنا ما دقيقة فدقة كليفة بركة يقطع كمية كوريتي بركة نساعد بتو سمود إسين قافي والقافة جرتان كان عديم سنين ديم تنجولي سينتيمو شرار كتو قطع كا أكسمتي تاعي سلامين أوكي تفو في كليفة نس بركة نس مجرتي في رومسان سبكسما أوكي تفو في كليفة بروكين جرا ليدي فرس يعني بروكين فين كنا ندرو هادو بتو برو main point important main point يا دي ساوج والكبتورات دقيقة تكو هادو بتو أيه ركنا كمان نيجا أتي دبدو ركنا كم كليفة فيا كسي رام بسنة تجلتو ما الفاد ما كيكو جلتو مجلس فروم تغيير دي فما سدور دبتو فا بروكين اللي جلتهم شاف الدنو خيس رب سيابولشو بكم سخنا جارو لرب سياخن وانت كخنين سيدي بيسو بربادو أفانا مرا خنا دبيسون بيخو يبور كازم بتاجانا فكاتا غافيلي أتجافتيف وان أتجافت 100% نجرتي غافيلي أتجافت شورتلي أورمون بليسوم مهم بليسوم نخجو more than 100% أورمون بليسوم نه غرو أجندة نوتي أرر دبتاج روفي وين بليسوم أورموتي قدام فقونا فكاتا مالف جنان وان دمني ولين بربادتاج الرا وان أكا أورمو تدمني وان أكا سبات تدمني ميدا أورومياني في أورمون رجرتو ميدا غافة درشالا وان أما أوروموني في أوروميان مدى تشاجرتو هدو وان ilmo Oromoo tokko gammachuu miti abdii kutachiisaati. Siigalee waan Oromoo abdii kutachiisaati. Wanni amma mootummaan sirni amma jiru kun Oromoo irra gaggeessaa jiru waan abdii nama murachiisaati. Garuu sirnootaa fi gaafii keenya waan nuti barbaannuuf waa'ee bilisummaa Oromoo san waan nuti mana keessa wal gaafannuuf waa'ee dhimma taakkalaa uumaa bantiitirraa dubbataa jirra. Waan dhimma taakkalaa uumaa bantii abbaa fadhees ta'u. Parti Bilisiginnaa keessa ka jiru nama Oromoo fiqqisiisaa jiru kanallee ta'u diinni akka ajjeesu Oromoo hin ejjebu. Maaliif hanga ammaa ilaalchi paartii siyaasaa nuti qabnu paartiin siyaasaa nani deeggaru sun boru waan hama uummata irra gaggeessee paartii san jibbee gara paartii ati deeggaruuf mala. Paartiin siyaasaa jechuun guyyaa keessaa nama jijjiiramti. Siyaasaa jechuun baalagiidha. Waan siyaasaa gadi fageenya yoo dubbachuu baannellee onnee teenya keessa ni beeyna. Obboleessa kiyya wanni nuti har'a waan dubbachaa jirruuf wanni ati gaafiin kee exactly waan nama jiru waan nuti mootummaarraa gaafachuu waan nuti humna takkaan barbaaddachaa jirrudha. Bilisummaan Oromoo waan nuti barbaaddachaa jirrudha. Garuu taakkalaa uumaa bantii biyya Itoophiyaarraa alaa biyya Ameerikaatti sareen san ilma Oromoo tokko gaariis ta'u hamaas ta'u harka alagaatiin special saba Itoophiyaa keessatti Oromoo hin jaalanne saniin taakkalaa uumaa akkasiin salphatee koofiyaa uffatee akka ilma Oromoo tokkotti akkasiin mataa qaqqabatee deemuun san hedduu anaaf nan ta'u nan gammachiisu nan fudhachiisu. Garuu wanni taakkalaa uumaa teessan irraan deebi'a. Meeseejii gaarii kaadiroota mootummaa amma keessa jiraniif meeseejii gaarii ta'a. Waan waliin dhabne waan wal gaafannu harki Oromoo dha'uu fi harki diinaa Oromoo dha'uun garaagarummaa guddaa qabdi. Harki diinaa Oromoo dha'uu fi harki Oromoo dha'uun garaagarummaa qabdi. Harki Oromoon dha'u gorsaa keessa jira, wal qusachuu keessa jira, waa hedduu keessa jira. Midhaas walitti dabarsinu, midhaa rakkoo adda addaa walirraan geessaa turru. Garuu harki alagaa hayyoota meeqa? Haadhatee nyaarama muraa zamana nuti lubbuun jirrutti baatii takka lama dura harka marmoo Oromoo mataarra rarraasaa turan. So harki sanii warri halee taakkalaa uumaa akkas godhatan warra mormoo Oromoo muraa ture san garaagarummaa taakkalaa uumaa bantii hanga ammaa bara Oromoo onaagiif beekanii ilaalchi onaagiif qabanii fi ilaalchi waraana bilisummaa Oromootiif qabanii fi ilaalchi taakkalaa uumaatiif bantiitiif qaban tokko. Kana hubadhu akkasin naa hubadhu waan dhabne waliin barbaaddataa jirra Oromoon hin bilisoomne. Kana qabadhu waan irra jirurraa akka walirraan baane ajandaa irra jirurraa akka baane karaa biraa akka waliin oofne galatooma firoomsaa itti fufi buruukii itti fufa. Ayya buruukii dubbatamuun dubbadha. Ana dura jaalatee maatii ko firoomsaa ana dura jaaturee fi itti fufaatti mufaatti wal ishi galatoomee haadha koo galatooma. Dubbadhuuti nama rakkoon qabu. Ayya. Obboleessi keenyaati buruukaa zimmitaan yaadni kan kee naa gala gubanni kan keellee naa gala wanni ati yaaddu suni wani jijjiirame immoo hin jiru jechuun ati amma ilaalchi namoota amma asirraa haasa'anii waan isaan waan taakkalaa uumaa waan bilisiginnaa kana kaasanii haasa'anii fi
guutumaan guututti yookiin deeggarsa warra saniif godhuudha. Isaan cinaa jirra jechuudhaaf miti. Nuti ammaan tanatti wanni irraa dubbachuu jirru warri nutti roorrisan kuni ilaalcha Oromummaatiif malee waan nuti Oromoo taaneef malee waa dhimma siyaasaa yookiin dhimma dantaa biraatiif miti. Oromoo waan taaneef nutti duulaa jiranii bakka kanatti wal cinaa dhaabbannee wal haa deeggaru jechuudha malee bilisiginnaa yoo ta'e gocha isaanii kaleessuma kunoo akka mormi kenna asitti mormi nurraa citee akka sibiilaan feerrayyoo fannisanii deemaniin ka godhe isaanii. Kanarratti namni shakkii godhu hin jiru. Ammoo nuti ufii kennaa karaa itti cufne yoo barbaanne nutuyyuu karaa itti cufa nutuyyuu yoo barbaanne hiriira itti baha malee isaan nama Oromoo ta'uu isaatiif qofa akka itti roorrisan hin hayyamnudha. Haasonni kenna haga ammaatitti isuma kan. Namni martuu ka dubbataa jiru dalga ka qabullee garana ka qabullee isin wajjin jirra isin cinaa jirra wanni isin godhaa jirtan bilisiginnaan Adaanechi waa biyyi warra isa jala jiran hundi isaaniiyyuu haga Shimallis hundi isaanii waan gaarii godhaa jiranii wanni isaan godhaa jiran waan ajaa'ibaati nu gammachiisee jira jechuu kennaa miti. Ka Oromoo ficcisiisaa jiru stiilaarrallee ka walloon kabachiisuu didee wallotti akka namni dhumataa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa hidhannoo guutuu itti bobbaaseetiin ka Oromoo ficcisiisaa jiru walloon keessatti mataa gubbaa ka jiru makalaakaa ka hogganu biyya ka hogganu Oromoo ta'uu wallaalleeti miti sigalee isuma dhugaati. Ka akkas godhaa jirullee isaan ta'uu wallaalleen. Garuu yoo barbaanne ufii kennaa karaa itti cufnee ufii kennaa hiriira itti baanee waan jarri godhaa jiran kana dhaabsifna malee ergamni warri iyyu kun warri amma Abiyyi Taakkalatti iyyu kun ergama biraa akka isaan of keessaa qaba waan nu galteef isii kana malee dubbiin biraa tokkollee hin jiru. Dhugaadha miidhaan jarri Oromoo irraan gayaa jiraniif godhaa jiran har'allee hin dhaabbanne. Eedanallee sa'aatii kanallee Wallaggaa fi Walloon keessa nama du'aa jira kanan beeku. Garuu isaaniif harka dhooynee warra silaa ilaalcha biraa qaban isaaniif harka dhooynee kenna kanarratti hin duulluudha. Bakkuma kana burqa. Hayyee waati fixatte biruu keenya carraannaa kennitee dheetan yaada deebisuu jalqabu kiyyaan dura maqaan kee maqaa Amaariffaatii warri jettan maqaa kiyyaa miti maqaa burqa zimmataa jedhu maqaa kitaabaati keessa hoo seentan immoo yuuzarneemiin isaa callisuu burqaa'edha. Kanumaan kanan isinitti himuu barbaada seenaa Oromooti bara 1994 irratti 94 irratti barraa'ee seenaa santu irratti raawwatamutti jira seenaa sabni biraa Oromoo irratti barbaade poointii kan kee poointiin kan kee maali poointii kan keessan beekuu barbaade poointiin kiyya yaani kan kee akkositti himutti jira. Amma isin waan bal'istaniif malee parsanaalii ani akka dhuunfaa kiyyaatitti aangaawwan OPDO tokko arrabsamuu waate eenyummaa isaatiin yoo ta'e hojii isaatiin yoo ta'e ani isaaf abukaatoon dhaabadhu. Oromummaa isaatiin yoo ta'e garuu namaa miti mukti Oromoo hootu qame nan dhaabadhaa nan dubbadha. Oromummaa isaatiin. Saniif immoo garaagarummaan kan dhufe maalidhaanii eenyudhaan hoo kan jennu ta'e namootuma aangawoota kanaatiin. Caffeen duratti dubbateera. Qabsoo irratti isaantu nu gargaaraa ture. Kijiba guddaa. Qeerroo 5,500 olitti dhumeeti. Isaan marrajaa kennaniiti miti. Gaafa nuti qabsoofnu ani akka namaa haasaadhaan miti keessa darbeetan dubbadha. Gaafa nuti dhagaa darbannee mana gallu mana keenya kan dhufaa nuyiisisaa ture bulchaa gandaati. OMN ilaaltanii diishi mana keenyarra bahee diishi kan guraa caccabsaa ture ilmaanuma Oromoo OPDOdha. Sirba qabsoo afaan Oromoo dhaggeeffattan jedhee miimoorii kan nu liqimsiisaa ture milishaa Oromooti. Walitti himna taanaan namootuma kana Oromoo dheennee immoo baannee har'as isaan waan tokko taanedhame eegaa soo eenyu komannaa isinitti himee bara Taayyee Danda'a soo ta'e Oromoodha Shimallis Abdiisaa soo ta'e Oromoodha kaanis illee Oromoo maaliif mormina maaliif callisnee hin teenye maaliif duuna maaliif qabsoof maaliif mana baanii bosona jiran maaliif biyya baqannee maatii gannee jiran erga isaan Oromoo ta'anii erga isaan Oromummaa isaanii jibbanii nu dhiibanii gandatti firoomanii immoo gandi gatii isaanii ennaa kennuuf ani akka kiyyaatitti cinaan dhaabadhu.
Gaafa Hacaaluun du'e barreeffi isaa kabaja kan dhabe namootuma amma jettan kanaan. Jawaar mana hidhaatti kan galfame bar namootuma kanaan. Isin ilmaan Oromoo jettaniin isaan garuu Oromummaa isaanii fudhan. Isin ilmaan Abbaa Gadaa jettaniin isaan Abbaa Gadaa ajjeesan. Waa takka irra dibaa kanan hin qabne anaaf. Amantanis amanuu baattanis nafxanyaa qixxee oppidiyoon diina kiyya. Abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Fagoon deemu. Kanuma dhiyootan dubbadha. Namoota bebbeekamoo Oromoon dhabde. Hacaaluun kaasa. Daadhii Galaanan kaasa. Abubakaran kaasa. Eenyumaanuu miti kan dhuman oppidiyoodhaan. Oppidiyoon Oromummaa ishii guyyaa takkaayyuu itti boonteen beektu. Kafana uffatteedhaaf miti sabboonummaan. Kanaaf immoo ani akka dhuunfaa kiyyaatitti hin fudhadhu taanaan hin fudhadhu. Gatiin itti kaffale. Taa'eetii miti. Ilmaan meeqa na cinaadhaa dhabamaniiti. Har'as meeqa mana isaanii dhabanii maatii isaanii dhabaniitti jiraachaa jiran. Taakkalan bar afaan isaatiin bar abaa'oo shanii kan balaaleffate. Oromoo dheedhee garaan laafneef isaanii. Taakkalan bar afaan isaatiin harka isaatiin Gondareedhaaf walaloo barreesse. Taakkalan bar namoota Hacaaluun du'eerraa Jawaar hin hafeedhaan bar kan biddeen gurshaa ture. Kanaaf anan hoo walitti himuu qabaanne walitti himnaa walitti hina taanaanis walitti hina kanan jedhe.